egaati korsii globaalii akkuma eegallee amma dura itti fufan jirutti kun paartii shanaffaadha. Paartiin kun afaan oromootiin kan dhiyaatu deemudha. Paartiin amma dura qajeelootti ibsamee waan jiruuf nutillee waa hedduu irraa baratan jennee yaadna. Kabajamtoota daawwattoota barattoota keenya. Paartiin irraa turis paartii akkaan sirrii murteessituudha. Paartii yoo konseptii isaa hubattee qajeelootti dalaguu dandeessu. Maal jennaan konseptii kana afaan keetiin qajeelootti sirriitti hubannaan qajeelootti fatanaallee dalaguu dandeessaa jechuudha. Maaliif jennaan irra hedduun barattoota keenya barattoonni fireshmaanidhaa hundinuu waggaa tokkoffaadha. Namoonni afaan oromootiin illee dalagan yuutuubarrallee ta'ee bakka biraallee ta'ee qajeelootti hin jiru. Kanaaf cufuudhaaf viidiyoon kun kaayyeeffatamee kan dalagamedha. Sirrii itti dhiyaattanii akkasuma yuutuuba isaatillee sabiskiraayib sheer hiriyoota keessaniifillee dabarsanii akka sirriitti waan guddaa irraa baratan abdii qabna. Har'aan mata dureen keenya paartii shanaffaan international relation theory waa'ee hariiroo addunyaa irratti tiyoorii kaa'amteedha. Tiyooriin sun tiyoorii gurguddoo jala jira. Tiyoorii tana hubatte jechuun tiyooriin sun waan takkisii takkallee taphatanii irraa haftu miti. Kanaafuu sirriitti akka kana dhaggeeffattan yuutuuba keenyallee akkasumatti sabiskiraayib sheer gootanii waliif dabarsitanii sirrii waa gaarii akka irraa hubattan abdii guddaan qaba. Kallattumaan karaa viidiyoo teenyaatti deemnaa jechuudha. Okay. Mata dureen keenya kanarraa maal jennee akkuma reefu jennetti theory of international relation. Theory yaadrimee hariiroo addunyaa rabbi hariiroo addunyaa tana hayyoonni garaagaraa karaa garaagaraatiin ibsan. Kanaafuu theory akkuma jennu yaadrimee hayyoonni beeytoonni karaa garaagaraatiin addunyaa garaagaraa irra ta'anii hariiroo tana ibsaa turan jechuudha. San keessaa tokkoffaan theories are hypotheses that help us viewing issue from different perspectives so that we can explain the existing and predicting phenomena. Theory jechuun yaadrimee jechuudha. Theory jechuun yaadrimee jechuudha. Are hypotheses yaadrimeetu hypothesiif keessaa qabala. Hypothesiin sila akkas ta'e waan jiru waan dhugaan ta'in. Innis maal jennaan that help us kan nu gargaaru viewing ilaaluudhaaf issue dhimma addunyaa tanaa dhimma garaagaraa from different perspective kallattii garaagaraatiin akka nuti ilaalluuf kan nu gargaaru sosaat kanaafuu jechuudha sosaat jechuun we can explain the existing we can explain ibsuu dandeenya existing waan jiru and predicting phenomena egaa waan jiru san ibsine amala predict jechuun tilmaamuu raaguu jechuudha. Phenomena jechuun haala fuuldura jiru tilmaamuu dandeenya jechuudha. Maal jennaan waan ammaarra dhaabbattee waan fuulduraa himuu dandeessa. Kanaafuu all theories have assumption. Yaadrimeen hundinuu assumption jechuun yaada qaba. Kaa'uu bu'uura waan takka silaa akkana jennee fudhanne waan jedhamu qabu. Assumption jechuun waan takka akkana jettee fudhachuu jechuudha. Mee akkana jennee haa kaanu jechuudha. Or yookaan base of their own bu'uura waan keetii irratti various issue of dhimma garagaraa dhimma akkam social culture dhimma hawaasa culture jechuun dhimma aadaa hawaasa tokkoo economic dhimma dinagdee hawaasa tokkoo political affairs dhimma siyaasa hawaasa tokkoo including physical or natural science kan fiizikaalaan jiruu fi kan saayinsii uumamaatiin jiru hunda yaadrimee tokko bu'uura godhattee haatee kan tilmaamtu maal jennaan theory jennaan. The same is true. Akkasumas haala wal fakkaataa keessatti jechuudha. All theories international theory yaadrimeen hariiroo addunyaa irratti yoonni jiru where there are guiding bakka san bakka maalitti bakka qajeelamiinsaa approaches tooftaadha to study or qo'achuuf yookaan examine qorachuudhaaf international relation hariiroo addunyaa san qorachuudhaaf wanni nu qajeelchu wanni gaayid nu godhu maal jennaani international relation theory jennaan. International relation theory jennaan wanni
qajeelfama akka nuti dhimma addunyaa qorannuuf nu kakaasu theory international relation jennaan. Yaadrimee hariiroo addunyaa jennaan. Theory san gana dubbachuu deemna. Amma waa'ee theory haasaa jirra waan ta'eef. Amma duri waa'ee masii haasawne malee isin seenne jechuudha. Whoever is the actor in international relation, there are always human beings in international politics. Egaa international relation yookaan hariiroo addunyaadhaa hogguu raawwatamtu kophaa isii raawwatamtu. Nama isii godhu jira, nama isii sana raawwatu. Whoever jechuun abbaa fedhe haa ta'u is the actor taphataan in international relation hariiroo addunyaa keessatti there are always achi maaltu jira yeroo hedduu human beings. Egaa ilma namaa gaggeessaa miti ilma namaatu jira. In international politics siyaasa addunyaa keessa ilma namaatu jira kan siyaasa kan gaggeessu. Most of the international relation theory irra hedduun theory international relation yookaan theory yaadrimeen hariiroo addunyaadhaa start ni eegalti. Akkamitti eegalti? With describing ibsuudhaan human nature uumama kana ibsuudhaani hariiroo addunyaa tana eegalan. Thus kanaafuu as long as hanga jechuudha. As long as kunnu hanga international relation is determined by the behavior or interest of actors. Hanga international relation yookaan hariiroo addunyaadhaa is determined murtooytuun by the behavior amala yookaan interest of actors. Fedhii namicha international relationii godhuu saniin hanga isin murtooytu takkatti yookaan many humans hanga isin ilma namaatiin murtooytu takkatti akka jechuudha jechuudha. Hanga ilmi namaa hariiroo addunyaa murteessu takkatti it is necessary. Isin tun akkaan barbaachisaadha. To see laaluudhaaf some of the philosophical perspective yaadrimee falaasama hamma tokko on the nature of human beings uumama ilma namaa irratti. Uumama ilma namaa irra dhaabbannee international relationii gamaggamoo jechuudha bakka international relationii uumama ilma namaa irra dhaabbannee. Continued. Basically jalqabumarraa there are two major theoretical view. Jalqabumarraa maaltu jira? Yaadrimee gurguddoo lama jira. Major jechuun gurguddoo theoretical view ilaalcha theory yookaan yaadrimee maal irratti? On the human nature ilma namaa kana irratti. Ilmi namaa kun akkami? Gaariidha moo hamaadha? Ilmi namaa kun kan namaa yaadu moo kan ifuma bichaa yaadu? Waa'ee ilma namaa ilaalchisee theory gurguddoo wal ilaaluu deemnaa jechuudha. Theory'n tun tamiif tamii gurguddoo isaan lama. Isaan tun kam yoo kam eeguu jenne the realist versus liberalist view. Theory realistii fi liberalist view ti. Tokkoffaan tana takkana ga'een godhanii realist view or idealistic view. Isaan lamaan kanaa jechuun realist view or versus liberalist view. Theory lamaan tana sirri ilaaluu deemnaa jechuudha. Theory lamaan tun theory international relation theory isaan kanaa jedhamaa jechuudha. Kanaafuu theory'n tun bakka asii gadiin bakka sirriitti hubatamu qabu jechuudha. Konseptiin viidiyoo kana keessatti konseptiin realistii fi liberaalistii qacarroo sii galtee jechuun globaliin qacarroo sii galee jechuudha bakka. Kanaafuu realistii view fi liberaalistii view garaagarummaa isaatii fi wal fakkeenya isaa qacarrootti viidiyoo nuti dalaguu deemnu tanarraa sirriitti hubannaan bakka tanaa dalaguu dandeessaa jechuudha. Itti hafuufnu in the first case jalqaba irratti jechuudha human beings ilmi namaadha by their nature uumamumaanuu are believed to be selfish of jaalataa jechuudha. Being selfish jechuun uumamarraa bakka ilmi namaa selfishidha jetti. Eenyu kana jedha? Realistii kana jedha. Realistii view maal jetti? Human beings by their nature are believed to be selfish. Ilmi namaa jalqabumarraa if jaalataa
ilmi namaa jalqabarraa if jaalataa itti. Kan biraa maal jetti? Realistic view ammas human beings warmonger. Warmonger jechuun nama lola jaalatu. Ilmi namaa lola jaalataa. Kan biraa human beings greedy. Ilmi namaa bololaadha. Or ammas akkasuma human beings are bad creature. Uumaa falfaltuudha ilmi namaa. Rabbiin ilma namaa uumaa falfaltuu isii uume. Uumaa rabbiin ifufuu jibbee isii uume jedha. Warri realistiidha. Warri duniyaa tana realistii akka realistii qabu manzaraa realistii kaattee gulaaltu ilmi namaa bakka jechi negatiivaa warri warri realistiiti bakka fatanaa keessattis kan nama rabsu kan nama xiqqeessu warra realistiidha bakka. Faallaa kanaatiin weeraas faallaa kanaatiin jechuudha sakandalii lammaffaa irratti liberalist view ilaalcha warra liberalist viewti. Liberalist view maal jedhan? According to liberalist view akkaataa ilaalcha warra liberalistitti kanadha. Liberalist view human beings are morally good. Ilmi namaa gaariidha. Ilmi namaa gaariidha. Morally good. Willing kan fedhii gaarii qabu. Cooperative kan nama wajji qindaawaa ta'e kan nama wajji waliigalaa ta'e. Positive kan waan gaarii yaadu. By their nature ilmi namaa uumaanu waan gaarii nama yaadu jedhan. Warri kam? Warri liberalist viewdha. Kanaafuu isaan kun walii fallaadha jechuudha. Liberalist view'n ilmi namaa gaariidha. Liberalist view'n jecha gaarii ilma namaati kanna. Realist view'n ammoo ilma namaa kana jecha negatiiva kannaaf. Garaagarummaan isaanii guddoon kana jechuudha. Garaagarummaa guddoo kana dalaalattee itti deemte taanaan wanti akka ilaaluu sun dhibdu jechuudha. Itti hafufnu sirriitti waan guddoo kanaa gadi ta'e waa isaanii ilaalchisee jechuudha. In similar context haala wal fakkaataa keessatti akka bakka wal fakkaatu keessatti human behaviors amalli ilma namaadha are believed to be egoistic. Maal jedhamee amanama? Egoistic. Nama bakka fedhii isaa malee waan biraan goone jedhamee amanama. Egoist jechuun akkuma saayikooloojii keessatti baratanii jirtanitti egoist jechuun bakka nama waan takka fedhiin isaa yoo taate malee hin goone jechuudha. Kabira ammas altruistic. Altruist jechuun nama namaa yaadu jechuudha. Nama namaa yaadu. Depending on the field of study. Akkaataa qorannoo kaawwa akkaataa damee qo'annaa irra hundaa'e. Amma egoistiin realist view irra seena. Egoistiin. Warri realistiidha ilma namaatiif negatiiv hannaa miti. Altruistic ammoo liberalistiidha. Warri liberalistiidha ilmi namaa nama namaa yaadu. Nama gaariidha. Nama rabbiin uumamaan gaarii godhee uume warra jedhu. Kanaafuu altruistic view'n liberalist view irra seena. Egoistiin ammoo realist view irra seena. Akkaataa psychology view jechuudha. Continued. State of nature. Akkaataa uumamaatti. Refers to time hogguu yeroo ibsitu. Believed to be imaginary. Yaadaan uumama kana hogguu ibsitu. Where there was no government. Akkaataan mootummaan uumamaan. Where there was no government. Yeroo mootummaan hin jirre yookaan bulchiinsa yookaan mootummaan hin jirre. A situation haalli where only the fittest can be survive. Numa jiraachuudha oggusa wanni barbaachisu. Warri realist viewdha. In the state of nature uumama mootummaa keessatti hobbies namni jedhamu maqaa namaati. Inni kun realistiidha. Hobbies namni jedhamu believe ni amana namicha kun hobbiesdha. Maqaa warra realistiiti maqaa kana sirrii qabadda maqaan kun fatanaa irraa nafu maqaa namaati hobbies jedhama.
believed ni amanani that it was the life of fear. Duniyaan tun bakka sodaati. It was the life of fear. Duniyaan tun bakka sodaati. And war of all against bakka lolaati. Because there was no government. Mootummaan waan hin jirreef no one was guaranteed for survive. Namni jiraachuudhaaf namni tokkolleenu wabii kanamaa ta'u hin jiru. Mootummaa waan hin jirreef uumamumaanuu mootummaa jechuun kan sodaati. Waan sodaa nama keessa uumee jiru. Hoobeesii kana jedha. Hoobeesiin kun mootummaadhaaf ilaalcha negatiiva qabu. Ammallee sirriitti ilaalcha hoobeesii kana mee likitti adda laallu. Hoobeesiin kun maal jedha? Hoobeesiin kun hoobees irraan deebi'a. Hoobees jechuun isa kana believed that it was the life of the fear and war against all because there was no government, no one was guaranteed of survive. Jiruu namaatiif nam tokkolleenu kanama jiraachuu hin jiru. Jireenya namaatiif kan wabii ta'u hin jiru. Yoo eefumaa jiraatte malee mootummaa jechuun bakka jiruu sodaati. Jiruu waraanaati jedha. Inni kun hoobeesiin kamtu hoobeesiin maal eeguus hin jedhan hoobeesii jechuun ilaalcha riyaalistii qabu bakka inni negatiiva waan ta'eef. Kana jechuun kan biraa in short gabaabumatti he said sarara gadiiti he said life was full of continental fear. Inni maal jemmaas jiruun tun jiruu full of continental fear jiruu sodaan guutamtee jira. Jiruu sodaati and danger jiruu hamtuu danger of violence jiruu shororkaa hamtuu diis tan namallee ajjeeftu tan du'aaf nama saaxiltu and life of man jiruun dhiiraa soldireeti jiruu waraanaati. Jiruu namaa poor jiruu miskunumaati nasti jiruu gara jabeenya burtu jechuunis jiruu waan hamtuu namarra dalaguudha. And short jiruun tunis ammas jiruu gabaabduudha. Realist view kun warra maaliti warra realist viewti. Warra realist view gaa gisee hundaa maal haasawa negatiif maal jedhan ilmi namaa badaadha. Ilmi namaa uumaanuu badaadha nama lola jaalatu. Kanaafuu mootummaa jechuunis jiruu sodaa jechuudha. Jiruun tun jiruu sodaan guutamte jiruu gara jabinaan guutamte jiruu waraanaan guutamte jiruu miskinumaan guutamte yaa warri realist viewdha. Amma isaan kun waa hundaafu jecha negatiiva kananiif. Faallaa kanaatiin whereas liberal thinkers warri liberaalota warri yaada gaarii nama qabu maal jedhan faallaadha amma isaan. Such as John Locke kanneen akka John Locke amma John Locke liberaalistiidha. Hoobees realistiidha. Qajeellotti adda baafadhaa qajeeloo qabaddaa bakka tana. John Locke namni jedhamu beliefs ni amana. Human beings ilmi namaa state of nature ammas mootummaan tokko uumamaan where the state of perfect freedom bakka bilisummaan gaarii bilisummaan guddoon jirtutti where they were governed by the law of the nature bakka ammaa mootummaa san keessatti seera uumamaatiin hoogganamanii jiraatan takkatti akkana jedha warri liberaalistiidha. State of perfect freedom bilisummaan guddoon bakka jirtutti where bakka they were governed bakka isaan hoogganamanitti maaliin by the law of nature seera uumamaatiin bakka isaan hoogganaman takkatti nageenyi numa jira takkaa'u birmadummaan numa jirti jedhan bakka perfect freedom jira
hanga mootummaan seera uumaatiin ilma namaa hoogganu takkatti birmadummaan numa jirti jedhan. Kanaafuu ilaalchi warra realistic viewtii fi idealistic yookaan liberaalistic viewdha waliif haallaadha jechuudha. Realistic view'n wama hundaafuu jecha negatiiva qaba. Jecha negatiiva jechuun jecha abaaruu, jecha ilmi namaa badaadha. Addunyaa kanarra nageenyi hin jiru, nageenyi dhufuufillee hin taa'u warra jedhu. Liberaalistiin yookaan idealismii maal jedhan nageenyi dhufuuf ta'a guyyaa tokko. Guyyaa tokko nageenyi dhufuuf ta'a warra jedhu. Continue. Amma mata duree tokkoon gurguddaa isaa asirra ilaalla. Reefu wal keessa jira waan ta'eef. Idealism yookaan liberaalism maqaa lama qaba. Isaan kun as keessa warri dubbannu deemu John Locke fa'aadha. John Locke ilaalcha maalii qaba? Ilaalcha idealism yookaan liberaalism qaba. Warra bilisummaa namaa qabanu, warra namaaf yaada gaarii qabu. Idealism yookaan liberaalism mata duree tokko lakkoofsa tokkorra inni jira. Assumption. Akka assumption takkaa akka yaada tokkootti akka yaadaatti jechuudha. Liberalism in international relation. Liberalism ilaalchi warra liberalismidha. In international relation hariiroo addunyaa keessatti was referred ni ibsama. To as Ethiopia or idealistic akka waan dhugaa akka waan gaarii takkatti ibsama. Ethiopia yookaan idealistic jechuun idealistic jennu waan dhugaan lafarra hin jirre tan ni taati jedhanii jedhamtee yaadamtu waan gaarii jechuudha. Akkas jedhaniiti ibsan. Idealism yookaan liberaalismiin maqaan isii kabiraadha maqaan isii qabdi. Idealism, liberaalism oo kabira ammas Ethiopia. Liberalism depicts optimism by arguing that human beings are good. Cooperation is possible and the conflict can be resolved peacefully. Akkana jalla. Liberalism warri ilaalcha liberalismii qabu kun depict optimism. Optimism jechuun warra waan gaarii yaadu. Akkam jedhani by arguing falmuudhaan that human beings ilmi namaa are good. Ilmi namaa gaariidha. Cooperation is possible. Walii qindaa'anii nageenya fiduun ni danda'ama. Walii qindaa'uun ni danda'ama. And conflict walitti bu'iinsi can be resolved peacefully. Walitti bu'iinsi karaa nagayaatiin furamuu ni danda'a. Walitti bu'iinsi yookaan hammeenyi yoo amma jiraates karaa nagayaatiin fiduun ni danda'ama jedhee warri yaadu warra idealismii yookaan liberaalismiiti. Isaan ilma namaatiif ilaalcha gaarii qaban. It has an optimistic view of human history. Isaan maali? Optimistic view yookaan jennu ilaalcha gaarii qabaachuu jechuudha. Fuulduratti hawwii gaarii qabaachuu. Of human history seenaa ilma namaa keessatti yookaan nature uumama ilma namaa keessatti isaan yaada gaarii qaban. Ilma namaa arrabsan, ilma namaa hin xiqqeessan, ilmi namaa kan if jaalatu miti kan dabarsee diinaaf nama kennu hin jaani. Ilma namaa uumamumaanuu falfalaadhaa hin jaan. It proponents view human beings are innately good. Laal bakki tun sirriitti bakka butamuu qabdudha. It proponent it jechuun gama warri idealismii kun jechuudha. Yaadna kun proponents ni dubbata. View ilaalcha. Human beings ilmi namaa as innately uumamaan innately jechuun gaafuma dhalatu jechuudha. Innately good gaariidha. And believe peace nageenyatti amanaa. Believe jechuun amanuudha. Peace jechuun beektan katana. And harmony harmony jechuunis walitti gurmaa'anii waan takka dalagu jechuudha. Gurmaa'insa gaggaarii kan ilma namaati yaadu qaba. Ilmi namaa gaariidha. Jaan hayyoonni warri idealismii yookaan liberaalismii eenyu fa'aadha yoo jette Immanuel Kantii fi John Locke jira lamaan kana.
Immanuel Kant and John Locke have contributed for liberalistic theory. Theory liberalistic yookaan idealism tanaaf hayyoota lamaa ture. Hayyoonni lamaan Immanuel Kant fi John Locke have contributed ni gumaachan. Contribute jechuun gumaachuu jechuudha. For idealism theory. Yaadrimee theory ilmi namaa gaariidha. Ilmi namaa uumaanuu gaariidha. Yaadrimee jettu tana jara lamaan kanaatu hedduu gumaacha godheef. Kanaafuu hayyoonni idealizimii eenyu jedhamtanii yoo gaafatamtan Immanuel Kant fi John Locke jettee deebisuu hin irraanfatin jechuudha. Continued. Kant Immanuel Kant namni jedhamu kun amma gaa ilaalchi isaanii tokko ilaala. Kant Immanuel Kant faranjiin maqaa namaa maqaa abbaatiin nama yaamti. Irra iddoo guutee deebistuu maqaa abbaatiin. Kant believes Kantiin kun ni amana the more state become liberal akkuma biyyi hedduun hanguma biyyi hedduun takka bilisummaa qabdutti yookaan biyyi hedduun takka yoo bilisummaa qabaatte or democratic yookaan biyyi hedduun takka democracy keessa yoo jiraatte more peaceful world would become hangasuma takka duniyaan tun bakka nagaa taati duniyaa nagaa taati jedha. Kun ilaalcha eenyuti? Ilaalcha Kantiiti yookaan Immanuel Kantiiti. Maal jee hanguma duniyaa tanarratti biyyi hedduun takka bilisummaa qabaattu yookaan dimokiraasiin hedduu qabdu nageenyilleen hedduu dhufuu danda'a jedha. He also advised democracy. Inni also maal jee advised democracy tan and free trade. Inni ilaalcha isaa keessa maal jedha dimokiraasiin akka jiraattu and free trade daldala bilisaa or freedom interdependency. Economic interdependence jechuun wal wajjin hojjechuu jechuudha. Dinagdee irratti walii gargaaruu. Maaliif jennaan tokko oguu meeshaa dhiyeessu tokko meeshaa irraa fudhata tokko ni gurgura dinagdeen akkana deemti jechuudha. Interdependence jechuun waa wajjin dalaguu jechuudha walii qabanii. Maaliif jennaan abbaan fedhee yookaan dhaabbanni biizinasa tokko kan fedhee kophaasa galma barbaade gahuu hin danda'u. Economic interdependence yoo qabaate malee dhiyeessii qaamarraa dhiyeessuu jira qaamatti gurguruu jira. Kanaafuu interdependence wal wajjin hojjechuun dirqama jechuudha. Required ni gaafate mas establishment of international relation hariiroon addunyaadhaa akka hunduutu gaafate. Immanuel Kant namni jedhamu waan kana gaafate jechuudha. Unlike realist inni akka warra realistii miti. The liberalist ilaalchi warra liberalistiidha. Believe ni amanan international system seerri addunyaa sistemni addunyaadhaa tends to strongly toward peace karaa nageenya cimaa addunyaa deemti and cooperation among the state biyyoota jidduuttis waliqindoominni ni dhufa. Cooperation among the state jechuun biyyoonni takka hanga waliqindaawanii nageenya fidan takkatti cimaa deemanii. Kanaafuu waliqindoominsi wal utubuun cimiinsi itti fufaa warra jiru warri liberalist viewdha. Kanaafuu warri liberalist view fi realist viewdha inuma waliin fakkaatu jechuudha. Isaa waliif hallaadha. Warri realist viewdha duniyaa tanaaf ilaalcha negatiiva qaba. Warri dhifama warri realistic viewdha duniyaa tanaaf ilaalcha negatiiva qaba. Warri liberalistic view ammoo ilaalcha positiiva qaba jechuudha. The creation of international institution dhaabbata addunyaa tokko uumamiinsi dhaabbata addunyaa such as League of Nations kanneen akka League of Nations was believed to be result of liberalistic view.
maal jennan isaan kun warri liberaalistic view qindoominaa jaman biyyoonni hedduun ogguu wal qindaawan nageenya dhufaa beekan ilaalcha kanarraa kaka'ee League of Nations hundeessan. League of Nations hammaan tana United Nations warra jedhamu kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhama. Inni kun bara 1928 kan hundeeffame Itoophiyaa irraa Haayile Sillaaseen dhaqee keessatti hirmaate bara 1928 kan hundeeffame. I think naannoo sanii kan Haayile Sillaaseen nageenyaaf dhaqee gaafa xaaliyaan karaa jalaa kanaan dhuftee isin Itoophiyaa weeraruuf deemtu dhaqee isaan waa walitti qindaa'anii jiraniif nageenya addunyaa fiduudhaaf dhaqee keessatti hirmaate jechuudha. Akka fakkeenyaatti League of Nations ilaalcha warra eenyutti hundaa'ee ilaalcha warra liberaalistic viewti. Isaan malee amanan dhaabbata addunyaa tokko yoo uumne biyyi takka yoo walitti tokkoomtee nageenya addunyaa fiduun ni danda'ama. League of Nations gaafa uuman jechuudha. Gaafa addunyaan tun baddee gaafa waraana addunyaa tokkoffaa waraana addunyaa lammaffaa san dhaabbanni garagaraa hin jiru jedhan. Liberalistic share optimistic view of international relation. Warri liberalistic view kun warri addunyaa tanaaf ilaalcha gaarii qabu kun share godhan kaa'uu ni qoodan. Optimistic view ilaalcha gaarii of international relation hariiroo addunyaa keessatti ilaalcha gaarii addunyaa tanaaf share godhanii maal jennee amanan addunyaan tun hangam yoo walitti tokkoomte yoo wal dhageesse yoo walitti qindooyte guyyaa tokko nageenyi numa dhufaa jedhanii yaadan isaan. Akkas jedhanii yaadurraa kan ka'e League of Nations hundeessan. Continued. Liberalistic is also an ideology that promotes. Tarreeffamni magadi ilaaluu deemnu kuni akka ideoloojii takkaa'u ideoloojii warra that promotes wanni isaan tarkaanfachiisan warri ilaalchi liberaalistic viewdhaa if keessa qabu kanneen armaan gadii kana kareef akkuma dubbannu ta'ee waan amma dubbatu waan amma hamma shanan kun ilaalcha warra ideoloojii xiinsammuu warra eenyuti xiinsammuu warra liberaalistic jechuudha. Tokkoffaa maali? Individualistic or individual freedom. Namni dhuunfaadhaatti bilisa ta'uu qabaa. Dhuunfaa bilisummaa ta'e dhuunfaa abbummaan tokko sirraa seenuu hin danda'u. Individualistic jechuun akkasi. Or individual freedom. Free market oriented. Dinagdee bilisaa or capitalistic economy. Dinagdee warra capitalistii akkana jechuun maal jechuudha? Gabayaan yoo fete qaala'ittus rakishtus mootummaan keessan seenu gabayaa tana hoogganu sirna magaalaatiin ta'uu qaba malee mootummaan to'achuu hin qabu warra jiru. Free market oriented jechuun dinagdee bilisaa jechuudha. International trade hariiroo daldala addunyaati. Interdependence wal wajjin gurmaa'u cooperation wal qindaa'u collective security wal qindaawanii nageenya ofii eegsisu. Fakkeenyaaf naatoon wanni qindooyteef collective security dha. Biyyoota hanga tokko wal qindeessitee nageenya warra keessaafuu karaa warra lixaasan eeguudhaaf naatoon hundooyte jechuudha. Akka collective securitytti jechuudha. Collective jechuun wal qindoomanii security jechuun nageenya eegsisuudha jechuudha. Akkanumaanuu ilaalcha kanallee ilaalcha gaariillee qabaatanii criticism qaamni isaan qeequ ni jira. Criticism jechuun wanni isaan qeeqamaniin warri liberalistic viewdha. Criticism for being very idealistic. Warri liberalistic view kun hedduu bilisummaa namaa kannaa jedhamanii qeeqaman. Very idealistic jechuun hedduu warra bilisummaa namaa kannuu warra yaadni isaanii warra hawwiin jiraatu jechuudha. Warra waan lafarra hin jirre yaadu jedhamanii qeeqaman. Ammas akkasuma Broad cultural imperialism. Broad jechuun ni fidan isaan kun. Cultural imperialism jechuun aadaan biyya warra ilaalcha liberalistic
tarkaanfachiisanii kaalcharaal impelaazimii irra jira. Aadaan isaanii biyya biraatiin doomineet ta'uu yookaan biyya biraatiin to'atamuu yookaan ekspeenshinii babal'ifannaan aadaa bakka biraa isaan balleessu. Fakkeenyaaf biyyi ilaalcha liiberaalistikii gaggeessitu Ameerikaadha. Biyyi ammoo Ameerikaa deeggartu wooma Ameerikaan jettu malee waan biraan fudhattu. Wooma Ameerikaan jettee achi eeyidi. Aadaanis kanuma Ameerikaati. Afaanis kanuma Ameerikaati. Afaan Ameerikaa yookaan afaan Ingiliffaa kana bichaa duniyaan tun akka barattu godhuun aadaa afaan keenyaa balleessu jechuudha. Kanaafuu namni ilaalcha liiberaalistikii tarkaanfachiisu aadaan isaa badaa deemtii jaaniiti qeeqan. Ammaas akkasuma exploitive relation hariiroo hattummaa yookaan hariiroo waliin dha'uutu jira. Eenyufan jidduu developed biyyoota guddattee fi developing world biyyoota hin guddatinii between rich and poor person jidduu sooressaatii fi jidduu miskiinaa jidduu hariiroo hattummaa yookaan hariiroo humna biyya miskiinaa biyyi guddatte seeraan ala fayyadamuudha yookaan hariiroo sooressi yookaan namni fakkeenyaaf biizinasa guddaa qabu tokko biizinasaa keessatti humna namaa isa bira dalaguu san seeraan ala fayyadamu. Maaliif jennaan yoo asii deeme bakka biraa hin qabu biyya miskiina keessa jira waan ta'eef bakka biraa hin qabu jee humna nama dhuunfaa yookaan humna biyyoota gabbuutuu kana seeraan ala fayyadamu. Kana waan fayyadamaniif ni qeeqamanii jechuudha. Kanaafuu kiriitizimiin yookaan ilaalchi warra liberaalistik viyuu ittiin qeeqamu waan sadeen kanaa jechuudha. Kanaafuu ilaalcha warra liberaalistik viyuudha finne jechuudha. Kan biraa realizimiidha. Realizimiin gaa isa akkuma inni isa kanaan faallaan. Warri realizimii kun maal jedhaa? Realism assumption of classical realism theory. Inni kunis akka yaadaatti kan fudhatamedha. The nature of human is not good. Akkana jedha kun olaanaa fidallaa. Akkuma gaareefu walitti dubbachuudhaaf yaalle. Nature of human is not good. Ilmi namaa uumamanuu gaarii miti. They are self-interested. Nama if fedhu. The same is true for state behavior. Hard to trust. Biyya takkallee amanuun hin ta'u. State behavior amallee biyya takkaatis amanuun hin ta'u. Hard to trust. Nama amanuun ni rakkisaa jedhan. The world is anarchy. Duniyaan tun duniyaa jeequmsaati. No authority exists above the state. Mootummaa ol woomummaa bulchiinsummaan tokkollee kaafee hin jiru jedhan. Where is state bakka bulchii mootummaan tokko involve in self-help system bakka inni if gargaaree ofii isaatii waa hunda godhee jiru takkatti mootummaa ol wanna takka illee hin hafne. Duniyaa kanarra wanni jira mootummaa bichaadha warra jiru. State is solely international actor. Amma isaa maal jedhan? State mootummaa bichaadha is solely international actor. Taphataan addunyaa tanaa mootummaa qofaa nama biraa tokko laalatu jechuun goonuu negatiiva laalama. Mootummaan bichaa waan takka goonuu danda'u. Pessimism jechuun faallaa optimizimiiti. Pessimism jechuun wanni gaariin dhufuun teessu hamtuus dhufu ta'a waan hamtuu dhufu ta'a jedhan warri realizimiidha. Conflict is uninvitable. Walitti bu'iinsi waan hafa hin qabne. Uninvitable jechuun waan hafa hin qabne jechuudha. Conflict jechuun kan beektan walitti bu'iinsa jechuudha. And war lolli is the most instrument of resolving conflict. Lolli instrument jechuun meeshaa of resolving furuudhaati conflict in the world. Lolli meeshaa walitti bu'iinsa addunyaa tanaa ittiin furanii lolli. Lolteetuma
wali bu'insa furta malee wal gorsuu fi wali tokkoomuu fi wal dhaga'uu fi wal jala deemuun akka warra riyaalizimiitti hin jiru. Isaan lola bakka lola. Humna qabaadhu addunyaan tun nama humna qabatu kabajjiisa. Power is a currency. Kana malal bakki tun bakka fatanaallee sirriitti hafuu hin dandeenye jira. Qajeeloo qabaddaa. Power is a currency of international politics. Power namni power qabu haa humna qabu. Power humna jechuudha. Is a currency maallaqa international politics. Siyaasa addunyaa tanaati. Aangoo qabaannaan ati nama maallaqa qabaannaan sirna siyaasa addunyaa hunda to'attee jira. Haa paaworii qabaannaan ati waa hunda ni qabdaa jira. Humans morality is determined by their interest. Humans morality jechuun moraalii ilma namaa hamileen ilma namaa is determined ni murteeffama by their interest. Fedhii isaatiin murteeffamaa. Fedhiin isaa keessa jirtu malee moraaliidhaaf haa'uu waan takka osoo bu'aa keessaan arganne hin godhuu ilmi namaa akka warra kasa'u. Ilmi namaa waan bu'aa keessaan hin arganne hin godhuu warri jiru warra riyaalizimiiti. Bakka moraalitii wanni jedhamu hin jirtu. Waan takka tammanni moraalii godhe kaa'u waan takka jajjabeessuudhaan kan inni godhe hin jirtu. Abbaan fedheewu kaa'u biyyi takka feeteewu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin hariiroo hogguu mallatteessitu fedhii isii xiyyettee hariiroo isa wajjin mallatteessite malee fedhii Soomaaliyaatii miti. Fedhii Somaalilaandii miti. Fedhii Itoophiyaan hulaa galaanaa harkachuudhaaf jetteeti kan goote malee mooraalii wanni isiin Somaalilaandii goote hin jirtu jechuudha. Ilmi namaa fedhii isaatii bakka fedhiin isaa hin jirre hin oolu warra jiru bakka. Continued. External invasion or aggression is common. External invasion. Weerarri alaa dhufu kaa'u alaa biyya takka irra dhufu yookiin nam tokko irra dhufu kaa'u aggression gara jabeenyi is common. Beekamaadha. Jeequmsi alaa dhufu kaa'u gara jabummaan gisee hunda ni jirti. Common jechuun beekamaadhaaf akka maal gaafattaa? Kabira skeptic about international rules. Seeruma addunyaa kanaa isaan shakkirraa qaban. Skeptic jechuun waan takka shakku jechuudha. Seerri addunyaa hin jiru shakkirraa qabnaa jenna. Skeptic jechuun shakkii jechuudha. Maal? About international rules. Seerri addunyaa kun shakkiidhaa hin jiru. Institution dhaabbanni tokkollee hin jiru. Dhaabbanni tokkollee skeptikiidha shakkiidha. Norms hamileen takka maal jennaan gaa normisiin or even inumaatu cooperation among the state waliin even jechuun inumaatu cooperation among the state waliin doominsi biyyoota tokko unless jechuun yoo hin taane they gain more benefit than others. Yoo bu'aa kaan irraa hin arganne waliin doominsinuu hin jiru. Unless jechuun ifnoota jechuudha. Unless yoo hin beekne gaa ifnoo konsii galuu danda'u. Unless jechuun yoo hin jiraanne they gain wanni isaan argatan more benefit than others. Bu'aa kaan irraa yoo hin arganne waliin doominsi biyyoota fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Somaalilaandii wajjin nageenyi dhufuu hin danda'u. Fedhii isaanii xiyyaanii yoo walitti hin danda'in. State are in a condition of competition. State mootummaan are in condition of competition. Haala wal dorgommii keessa jiran. And treaty to each other. Waliif wal doorsaatuma sodaa walii keessa jiranii. Treaty to each other jechuun fakkeenyaaf Eertiraan Itoophiyaa sodaachisaa. Itoophiyaan Eertiraa sodaachisaa. Eertiraan Itoophiyaa sodaachisaa. Itoophiyaa fi Eertiraan wal dorgomaa wal sodaachaa
ifirraa waliigaa haala akkasii malee haalli biraa hin jiru jedhan warri realizimiidha. A desire hawwii fi focus on military power. Isaan maal xiyyeeffatan? Focus on ni xiyyeeffatan on military power. Aangoo waraana maqaa isaan. Biyyi takka yoo waraana cimaa qabaatte malee hin kabajamtu jedhan. Warri waan tokko jedhan warra realistic view jechuudha. So politics is believed to be more important. Politikaan haa siyaasni hedduu barbaachisaa ta'us isaan economy diinagdeerra realistic also argues that importance of economy for building power. Diinagdeen maantunu wanni isin barbaachiftuuf for building military power aangoo waraanaa guddaa ijaarrachuuf malee siyaasa wanni jedhamu hin jirtu haa diinagdee wanni jedhamu hin jirtu jetti. State become influenced by security dilemma. Bakka state maaliin dhiibbaa irra gayaa humna eegumsa humna isiin qabduun dhiibbaan irra gahaa. Jan continue. Some of realistic and theory thought. Amma gaa hayyoota warra realistic TV ilaalcha isaanii wajjin ilaalla. Akkuma reefu hayyoota liberalistic view wajjin ilaalle jara lamaan warra hayyoota warra realistic illee asirra ilaaluu deemnaa jechuudha. Kanaafuu hayyoonni warri realistic kun gisee hunda fatanaa nafu kan warra liberalistic viewtis hin hafu. Liberalistic belief conflict is unavoidable. Eega beekamaadha. Conflict walitti bu'iinsi unavoidable waan irraa hafiinsi hin jirre perpetual dhaabbataadha gisee hunda lolli gisee hunda jira. And so war is common. Kanaafuu lolli beekamaadha. Inherent to mankind. Ilmi namaa gisee hunda lolarraa nafu. Lolli dhaabbataadha. Lolli dhaabbachuu illee danda'u itti fufaa jedhan. Kun ilaalcha warra realistic viewti. Hayyoonni kun eenyu faadhannaan well known war or military strategist. Namichi tarsiimoo waraanaa baasuun beekamu jechuudha. Military strategist jechuun namichi hariiroo bakka istiraatejii baasuudhaan beekamu Sun Tzu namni jedhamu argued ni falma. Sun Tzu namni kun moral reasoning was not useful. Sababni moraali wanni jedhamu hin jirtu. Hin barbaachistu moraali miti. To the state rulers. Nama mootummaa tokko bulchuudhaaf moraali wanni jedhamu hin jirtu. With the army. Waraana qabatee moraali wanni jedhamu hin jirtu. And dangerous neighbors hanga ollaansaa hamaan jirutti fakkeenyaaf dangerous neighbors gwennu fakkeenyaaf Itoophiyaa haa bulchu Prime Minister Dr. Abiy Ahmed Awaanu hanga Eertiraan afaan qawwee qabattee Itoophiyaa cinaa jirtutti Abiyyiin mooraalii jee wanni Eertiraa dhiisu hin jirtu qawwee isaa qabatee qawwee isaa jibeeffatee Eertiraa firraa achitti qabuu qaba. Wanni inni mooraalii haa hamileedha. Wanni inni jee Eertiraa sosobuu hin jirtu jechuudha. Akka yaadanyutti akka yaada Sun Tzutti. Hayyuu biraati. Tusidaayis jedhama. Tusidaayis jechuun sirriitti na qulillee batanaa kanaafuu Tusidaayisiin ammaa ilaalcha biraa qaba. Sayid ni jee strong do what they have the power to do. Strong cimaan do haa dalagu what they have the power to do. Waan aangoon isaa dalaguu dandeessu cimaan haa dalagu jedhanni. And weak laafaan biyyi laaftuun accept haa fudhattu what they have to accept. Waan silaa fudhachuu qaban sana haa fudhattu laaftuunis. Ameerikaanis akkana jechuun fakkeenyaaf Ameerikaanis cimina isiitiin Falastiin haa dhoytu. Falastiinis laafina isiitiin
waan silaa Ameerikaan irra geessu sun Ameerikaan kallattiin dho'itu sun ta'in Ameerikaa jechuun Israa'elii Ameerikaa jechuun Israa'elii Israa'el waan humna isiitii gootu sun Gaazaa irratti haa gootu. Gaazaanis waan silaa fudhachuu qabdu san haa fudhattu jechuudha. Cimaan waan cimenyisaa guutise haa godhu laafaan waan laafeensisaa isa godhe isa fudhachiisan haa fudhatu jedha akka ilaalcha Tuusdaayisitti. Tokko hafe Michaa'el Veelii jedhama. Itaaliyaan political scientist. Inni nama Xaaliyaaniiti. Nama saayintistii siyaasa Xaaliyaaniiti. Advaayisd maal jedhe ni gorsi. The prince mootittii or leaders hoogganaa biyya takkaa ni gorsi. Maal jedhe to concentrate akka inni xiyyeeffatu on action gocha to stay in power. Aangoo irra turiiyyeen including manipulation of public hawaasa qacello to'annaa irra galchitee and military alliance waliigaltee waanaa gootee aangoo irra turuu qabdaa jeeti eenyu gorse piriinsi yookaan liiders piriinsi jechuun wanni jechuudha mootittii liiders jechuun hoogganaa jechuudha isa lamaan kana gorse. Kanaafuu hayyoonni warri reyaalistiidha. Tokkoffaan eenyu dubbanne Seeyuun Tuus jedhama. Lammaffaan Tuusdaayisidha. Sadaffaan Maachiveeliidha. Continued. Hanga bakka tanaa sirrii dhaggeeffatan jechuun qaacallootti waa irraa bartanii jechuudha. Continued. Habiraaf himas hayyuu reyaalistiidha. Haansi Morgan ta'u jedhama. Noted ni hubachiise. International politics. Siyaasni addunyaa is governed by national interest state. Fedhii biyya takkaatiin ibsamaa. Fedhuma biyyaatiin ibsamaa jee. Defined in terms of power. Karaa aanguutiin ibsamaa. Fedhiin biyya takkaa karaa aanguutiin ibsamaa jee. Ammas eenyu Haansi Morgan ta'u kun also known ni beekama inni kun for his famous statement. Jechi isaa beekamaa kana qabadhaa kana sirriitti. Jechi kun inuma lafu. Jechi eenyu? Jechi kun akkam jedha? All politics is struggle for power. Siyaasni hundinuu is struggle for power. Qabsuma aangooti. Namni tokko hayyuu siyaasaati. Hayyuu maarree tokko jennu. Inni kun waan hawaasa isaa guddisuun deemuu takka hawaasa isaatti yaaduun deemuu maaliif malee power aangoo malee waan biraatiin hin deemuu jedha. Eenyu akkana jedhu Haansi Morgan ta'u. Namni tokko hayyuu siyaasa ta'ee yookaan siyaasa gaggeessee mootummaa aangoo irra jiru irratti qabsoo gaggeessu aangumaaf deema malee kunis inni mooraalee hawaasa isaati yaadeeti miti jedha. Haansi Morgan ta'u akka ilaalcha isaatti akkana jedha jechuudha. Amma inni kunis warri isaan kana eegan ni jira. Warri realistic view kana eegan. Akkam jennee eegan criticism madura criticism jala dhufne too pessimism. Warri realistic view too pessimism hisaaba ala waan fokkottuu hawwanii too pessimism jechuun hedduu nageenyiin dhufu ilmi namaa hamaadha jechuudha. Waan fokkottuu qabaa jiran. Abiraammas undermine the role of state actors. Maal gabbuusan beektu ammas undermine hisaaba ala gabbuusan ilaalan. Undermine jechuun wanta gabbuustee ilaalu jechuudha. Role of gahee non state actors warreen mootummaa hin ta'ini. Yaa maal jedhan duniyaa kanarratti mootummaa bichaatitu waa hunda gaggeessuu danda'a. Warri mootummaa hin ta'in waan takka fiduu hin danda'u jedhan. Kanaafuu gahee warra mootummaa hin ta'ini gabbuusan warra siyaasaa warra fakkeenyaaf non state actor jennu akkuma gaafa paartii waan keessa ibsu yaani gahee warra ispoortii gahee warra entertainmentii yookaan warra ispoortii jechuun entertainmentii jechuudha. Gahee warra mirga namoomaa
gahee isaanii gabuusee jaameeti keetizima yookaan qeeqama. Ammallee wanni biraa ta'e inni ittiin qeeqamu failure hufiinsa to solve conflict peacefully nageenyi wanni conflict yookaan walitti bu'iinsi karaa nagayaan furamuu hin danda'amu jedhee waan amanuuf kanaafis ni qeeqama. Nageenyi kamitti karaa nagaatiin dhufuu ni danda'a. Inni garuu kana jedha. Kanaafuu kanaafis ni qeeqama jechuudha. Kunoo kana anuu ni qeeqa. Akka dhuunfaa kiyyaatti. Nageenya karaa dhuunfaatiin nageenya karaa waliigalteetiin dhufuu ni danda'a. Kan biraa undermine society. Society morals. Safuu hawaasaa gabuuse. Undermine jechuun gabuusu jechuudha. Society moral jechuun safuu hawaasaa. International norms. Kunis morals yookaan international norms yookaan safuu yookaan ittiin bulmaata hawaasa tokko propagated by constructivism. Waan sila ilaalchi constructivistii tarkaanfachiisu inni kun akka malee gabuuse. Hedduu moraalee hawaasaa gabuusa nageenyi lolaan malee dhufuu hin danda'u jaa duniyaa tana keessatti waan gaarii hin hawwu duniyaa tanarraa mootummaa jabaatee bichaatutu jiraachuu danda'a jaa kanaafuu waan hanqa kanaani qeeqamee jennaan. Kanaafuu viidiyoon keenya tokkorraa eegalee hanga ammaatti itti fufee kan jiru viidiyoo kanarraa waan gaarii sirriitti akka hubattan abdii guddaa qabna. Sirriitti ilaalaa hanga paartii taanitti walitti deebinutti asumaanuu nagatti jechuudha.